Jirraa jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa jirtan jecha guyyaa irraa kan immoo odeeffannoo adda ta'ee fi ajaa'ibsiisaa ta'e tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akka xumuraatti nu hordofaa affeerraa keenya. Paayileetiin Somaaliyaa xiyyaara rakkoo godhate qarqara galaanaa qubsiisuudhaan lubbuu oolchuun jajamaa jira. Somaaliyaatti paayileetiin xiyyaaraa namoota fe'ee imalaa ture. Erga rakkoon teeknikaa mudateen booda qarqara bishaanii qubsiisuu hordofee jajamaa jira. Xiyyaarichi buufata xiyyaaraa magaalaa Moqaadishoo jiru irraa ka'ee battalumatti rakkoon teeknikaa isa mudate. Kanaaf paayileetichi qarqara garba Hindii qubachuuf dirqame. Xiyyaarichi qarqara bishaanii erga qubateen booda miidhaa salphaan irra ga'us namoonni 55 nagaadhaan ba'aniiru. Dhaabbanni xiyyaaraa Star Sky Aviation ibsa baaseen paayileetichi murtoo fudhateen lubbuu imaltoota 50 fi hojjettoota xiyyaarichaa 5 oolchuusaaf jajaa jira. Xiyyaarri Fokker 50 jedhamu kun buufata xiyyaaraa magaalaa Moqaadishoo irraa qibxata gurraandhala 10 akkuma ta'een rakkoo mudateef deebi'ee qubachuuf gaafate. Garuu buufaticha osoo hin gahin qarqara bishaanii qubachuuf dirqame. Deebi'ee qubachuuf yaalus osoo hin gahin hafee bishaanuma baay'ee gadi fagoo hin taane keessa qubachuu daayirektara abbaa taayitaa aviyeeshinii Somaaliyaa kan ta'an Ahmed Makiliin Hasan. Balalliin kun kan biyya keessaa yoo ta'u xiyyaarichi magaalaa Moqaadishoo irraa ka'uun gara Puuntilaand imaluuf kan turedha. Rakkoon teeknikaa xiyyaaricha mudate akka deebi'ee qubatuuf ka'umsa ta'e maal akka ta'e adda hin baane.